Ani mau Ethiopia wanita ko wanta sirratti olii galuu qabnu ani Itoophiyaan deema asumatti si fudhadha malee waraqaa simii baasee. Rakkoon qabu anuu jiruu Itoophiyaa tana laaleetiin kooti maaf surree jijjiiruu bichaa taatee homaa jiruu kiyya jijjiiraan jiru kooti maaf surree bichaa jijjiiruu taatee rakkoon qabu ammarraa kinootiin akka birriin galeen ani maama masjidaatti illee himaa warra abboo magaalaa roobeetti illee himaa ani nama argadhee jira. Na beekaa kinnoo jedhee itti himaa istaadiyoomitti illee hayaa ani haasofni haa godhamu boleetti tiyya. Ayee. Lume mo dubbiin eegala mere. Sheekonni illee jaartii argaten jedhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina haga birriin galee ittiin nyaadhee isin beeksisutti haga birriin galuutti du'aayii callistanii wanniin jedhina. Ayyee keessan jiru. Kasaatii dhagaa amma baankii barrii dura dhaabadha ammuma barrii dura dhaabadha baankiin itti baankii ammuma barrii dura dhaabadha. Hiree makiyya kana maal godha wanni martuu zeeroo ki. No. Wallahi fuutit ngagara isininyaan na fakkaate akka mircaatti kinoo ima dabra fuutiti akka mircaa wayiitti akka waan mircaa wayiitti akka mootummaa filataniitti akka waan mircaa wayiitti mata barsiisan fuudhati. Sheekota diimtuu tun isin ajabdime diimtuun tun taati ganama wayii harkaan isinitti fakkaata diimtuun tun. Wallahi sheeka maalitti gaafatamtan akkanatti ani ganda akiraa deeme. Wallahi isinitti fuuna warra balqaabaa isinitti fuuna wallahi. Osoo isinitti booyu osoo ijoollee uffata daa'ima ijoollee waggaa lamaa bitu ka sadii bitu. Kanamaati garuu ani baay'ee garaa isin nyaanne na fakkaataa miidhama hedduu keessa jira miidhama keessa jirra. Meeqa qabdu? Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Waalaikum salaam. Meeqa qabdu amma? In kolfita sila kana kabooyan kolfitaati maal kolfita maal kolfita maal nyaatteetiin hin jiraatta maal nyaattaa maal dhugda. Waan nyaatanii waan dhuganii kun silaa nyaattee dhugda sila. Bakki ati tokko keessa beektaa? Isinin fuudhaa. Arrabbi jecha isinitti heerumaa jira jettiin bareedu. Isinitti fuuna wallahi. Ijoolleen qabdanii uumamu jedhee fuutanii jirtan jiree kolfisan. Amma sheekota amma ijoolleen baay'een arrabbi jecha heerumaa jedha. Ulaagaan keessan maanni? Ani fedha akkasii keessan jiru mircaa keessan jiru isinitti heerumaa ani fedha kiyyaan surreeyyoo bitatan surree an jaaladhu achi way jaalatta. Filannoo abbaa galtii. Kanaaf jechaan filannoo kiyyaan deemaa ani isinitti meellee jiraan ulaagaa waa 4 barbaadaa san keessaa diimtuudha isiniin jedhee jira. Maaliif jennaan salaata subiina jala dabarsiitu gurraattiin hin ta'u. Naambariin isee garrafa dhiifama naa godhaati. Taati mee diimtuu miti tuni tuni taati diimtuu tun. Lammaffaa hoo? Maaliif asumaan namni ulaagaa san keessa ulaagaa afurii isinin beektan ulaagaa afuriin fuudhaa qoleewwan kiyyanarraa ta'an ulaagaa afur yoo ulaagaa afuriin qabaatin akkana ganda qabdii deemuu naa wayyaa bakka kalaas. Tokkoffaan diimtuu lammaffaan hoo? Laa wallahi billahi hin deemtan akkanatti hin jirtu amma san. Odoo nu jirru moo odoo an jirru moo. Omaa hin jirtanii malee isinillee hin jirtan argee jira afaan keessan maan naa godhaa isiniin jedha baraan namnummaan birrii 100 kiisii baasee nan mul'isee gaddeeffatellee waa bareeda. Amma sheekota rakkoo sheeka maalta ulaagaa afranii tana guutte odoo argee isinitti achi hin dabarsu jedha. Ofumaa lammeeffatanii. Ani birri matee sanuu argaan gara na birri sheekamaal argaan jiran birri sheekamaal laa birriin teessan birri masjidaati argee jira nama birri masjidaatu ka birriin teessan argeera.
Nama birrii masjidaatti deeme. Nama feestaala masjidaatti deeme birrii masjidaa. Sheekh Kamal erga akka takkatti keessa. Jarana wallahi Sheekh Kamal irraa birrii hin qaba waan torban tokko mana osoo hin baay'inaa nyaadhume Sheekh Kamal maqaan aggata ummata kanarratti maqaan aggata koota waan torban tokko na qallaba waggaa torban tokko. Abjisiidde oomamet. Maal dandeettan jarana jaa bunnu birrii diidama galee na kinoolee bunni birrii diidama siiniin takkittiin biyya lama bichaa dhufee gad deebisa. Birrii diidama. Ambuuqiin takka birrii 10 lama birrii diidama agana. Maal bunda ya? Amma jechuudha ani kan dubbatu barbaade yaada takka qaba. Yaadni suni gisee baay'ee fiigaa wanta posti godhanii ilaala. Rakkinni keessa rakkina ijaartiti ani dubartii aduuti dubartii musliimaati. Diimtuu barbaadanii iddoo andiisuudha. Kanaafuu Kamal jennadhaatii biti alubiitti jechuudha. Ulaagaa isin cufayin. Akkanatti miti akkanatti arsiillee taatu arsiin bareeda haa ta'u. Imama wal argaa imama biyya keessaniitii wal argaa. Imama wal argaa. Cheekarobe amma nuti bolaagaa afran sanii nattanii yoo guutiin ani isinirraa gabbuu sarakkoon qabu hin guuttu baay'een isaanii parsantii 90 hin guuttu. Ana hin guutti mucatti itti amanaan durbittiitti yammuu. Rakkoo nu itti amanaa himaa iddee booda sheekota fuutanii roobe finfinneetti fakkaatu hin taatu. Yookaan amma. Anatu mas'uula yoo diiminuma bichaa jaalata. Sheeka jakata. Sheeka maalimaa kakadatan xiqqoo ishee areeda kana qaban malee. Sheeka maalimaa kakadatan. Bilal, Mata bade. No, hinde ba nagal. Ala kulli aliti. Okay. Bakka gaarii rabbiin waadhaaf inshallah rabbiin kadhanna. Wallahi wanni tun haamtuudha bakkiteen tun bakkitee jabduudha. Ummata keenya bakkitee itti laafanii miti bultii jechuun qalbii miti. Jiruu duniyaatti illee ilma walirraa horu jira. Akiratti illee jannata keessa waliin taa'utu jira. Saniif inshallah rabbiin waan gaarii nutti haa qabu. Numa yaannaa numa kajeellaa. Kanaaf rabbii keenya numa kadhannaa inshallah. Nutu rabbiirraa nama kadhataa jira malee osoo dhugamaan rabbiin kadhannee rabbiin nuu kenna. Inshallah nuti qalbiif jenna malee haasawalleedha. Haa ta'u akka nu murteessine rabbiin ammallee ittiin waa murteessu nuti jennee fi ammoo rabbiin jedhin hin taatu. Nuti akka keenyatti silaa barana biran taruu si'a kana biran taruu ramadaana kana oma waliin soomaa jeetinii yaada qabadhee kiinnootiniin waraqaallee girgiddarra maxxansee ture adda ol seenuun dubbisa. Ramadaana kana biran dabarsu jechuu alaa kulli haal waan rabbiin jedhetu ta'a. Sheekamaalo laa ilaaha illallah nama 40 jirtan nama 250 seenee amma laala argitanii barkolfaan nu fixanii wallahi baay'ee sin jaalatanii ummanni keessan baay'ee sin jaalata beebii namni nu jaalatanii beeyna akka nu jaalatanii beeyna jaalalli isaanii ammootiin isin jaalanna jechuun jaalalli keessan shaayii takkanaan ajaju jaalalli keessan dhibbanaan jechuun shaayii takkanaan ajaju anaa namni ammootiin yoo wanni hin jedhin argitanii siiniin takkaatun argitan birrii 20 Itoophiyaa keessatti ambuuqii 2 bicha birrii 20 ani dhagaaka ani yoo raatiba yoo fudhadhe bultii murtaa'e booda raatiba yoo fudhadhe riyaala biyya kanaa 100 isinii erga torbee tokko buna qofa ittiin bulchanii biyyi Itoophiyaa maasha Allah kaada daroobe ol ba'uun hin ta'uma wayita mana foonii argu mana foonii achi yoo laalu baay'ee hawwaa ture maarlee nama nyaatee gabba'u harka isaa fuunfadha nama nyaatee gabba'u harka isaa maa kuni marti maaliif ta'uu qaba isheen foon hin nyaatu. Dibbi takkan gahu Madina dibbi takkan gahu irraa fudhatin.
Bakka Aganuma isin nashaatu fiinsaa Allah rabbi barakaa isin yaa godhu amma.